دنينا جنة دنينا جنة أنا بس أنا مسانا بس أنا ملكنا بس قدام مسانا قد مسانا قد ديم ملكنا قد ديم كل ما قال كيد فتاة قايب تيسوق يسوق يقول لا يواتي ودا يتاري ودا ifattiin galii ansalaa dukkana sittume seeratu lallabe caffeetu lallabe jechuudha. waan araaraa of keessaa qabdi waadaa of keessaa qabdi seera cimaa of keessaa qabdi. Gara siisin ergama gara naa isin ergama. Gumaa jechuun maal jechuudha? Ani hin beeku. Gumaa jechuun namni wayii nama jala baddalame wanni isaa kaffaluu jechuudha. Gumaa waan jedhan dhageessee beektaa? Gumaa. Eena dhaga. Maali? Gumaa jechuun namni rakkatee hookan wal ajjeese wanta kafalamuu qabu. Wanna gatii dhiigaa natti fakkaata. Gumaa kana yoo fixachuu dhaban, cubbuu kana yoo dhiqachuu dhaban rakkoo maal qaba? Yaa Oromoo biratti namni yoo nama harkatti bade waaqa birattis lafarrattis yaa'u cubbuudha ijoolleetti darba jedhamee waan yaadamuuf isa san ijoolleetti akka hin dabarre ofirraa dhiquudhaaf wanta godhamu jechuudha. Sirna akkamiitiin kaffalu? Sirna isaa sirriitti hin beeku garuu jaarsoleen walitti dhufanii silaa jaarsi waan tokko gochuu hin danda'a. Jaarsa walitti qabaniit warri jaarsaa kun wanta nama amansiisne hin qabu hin amansiisu isaan booda immoo gumaan haala jaarsoliitiin yookaan abbaa gadaa abbaa haadha gadaatiin haadha siinqeetiin ta'a jedhee isa yaada. Gumaa jechuun nama yeroo lolaa nama ajjeese gumaa san baafatu jechuudha. Eessatti aarsu maalan beekamu. Gumaa kana eessatti fixu? Eessatti fixu? Jaarsolii bilatti fixu. Gumaa kanaafi waliin harka hidhameetu kan deemamutu jira. Manguddoon allallabamutu jira. Manguddoon isgootaa deema. Manguddoon yoo ba'u isgootaa deema isgoo jedha. Gumaa kafallaa isgoo jedhe isgootaa namni dida silaa hin didamusi. Hariiroo waliin jireenya namootaa keessatti namni tokko itti yaadees haa ta'u osoo itti yaadiin lubbuu nama kan biraa balleessuudha danda'a. Firrii fi maatiin nama jalaa miidhame sana ammoo namoota biroo irratti dhiibbaa akka hin uumneef yookaan ammoo ajjeechaan biroo akka hin dhalanneef Oromoon sirna araaraa gumaa jedhamu qaba. Sirni araaraa gumaa kun ammoo sirnoota araaraa gadaa keessatti argaman keessaa isa tokkodha. Kunis maatii fi firri dhiibbaa akka walirratti hin geessisneef aadaa araaraa gumaa fixachuu kan jedhamu qaba. Kanas jaarrolee biyyaa fi abbootii gadaatti himachuudhaan sirna gumaa fixachuu kana raawwatu. Qophii keenya har'aatiin sirna gumaa fixachuu maal akka ta'e isin biraan geenya nu waliin tura. Egaa uumaa Rabbi uume keessaa lubbuu namaati. Lubbuu namaatiif immoo gumaan akka seer jettee seerritu caffeen tumte jechuudha. Gumaan namaa gannam'ee nafu namni du'uu hin qabu jette. Egaa du'e immoo gumaa qabaa jette. Seeratu lallabe caffeetu lallabe jechuudha. Jechi gumaa jecha xiqqoo fakkaatti yoo ilaalanii gumaa waan xiqqoo takka waan xiqqoo waadaa cimaa qabdu isiidha. Isiinuyyuu lubbuu namaa ajjeechaa lubbuu namaatti wal qabatee wanna kaffalamutu jira, wanna baasasantu jira, waan araaraa of keessaa qabdi, waadaa of keessaa qabdi, seera cimaa of keessaa qabdi. Gumaa jechi wanni gumaan takka yoo jettee waan xiqqoo takka jechuudha. Wanni xiqqoo suni waa hundaa ol kan qabdu seera cimaa kan qabdudha. Gumaa kadhatanii yookaanis immoo isgoota akka jedhamutti gadaa tuulamaa keessatti itti deddeebuudhaan jaarroleen biyyaa abbootiin gadaa warra namni irraa du'e sana araara gaafatuuf isayyuu guyyaa hanquu malee guyyaa guutuu akka hin gaafannedha. Itti deddeebi'amee gaafatamee araara kanaaf yoo isaan eeyyamamoo ta'an sirni gumaa fixuu kan
itti deemamu ta'a jechuudha. Isgootaan kan godhamu kun guyyaa irree qaba jechaadha. Akkanumaan hin godhamu. Guyyaa roobiif jimaata godhama. Baay'inaan jimaata. Roobiis hin ta'a jechaadha. Eeggatee akkasitti. Wanni kun gizee godhamu immoo guyyaa guutuu hirruudha kan godhamu. Yookiin sadirraan deemee shan irraan deemee sagal. Akkasitti isteeppii saniin deemaa jechaadha. Maaliif fakkeenya guyyaa 3 ta'ee kara araaratti dhufuun irree hin danda'amaa jechaadha. Akka seera gadaatti hayyuun qoratee murtii dhumaatiif abbaa gadaa bira ga'uun abbaa gadaa bira qa'uu qabu itti dhiyeessa malee miseensi gadaa hundi bakka jiru sanitti gumaa waa'ee gumaatiin wal qabatee abbaa gadaa waannaa bira oduun dhaqin miseensi gadaa alangee harkaa qabu hundi bakka jirutti waa'ee gumaa raawwachuu hin danda'a. Araara gumaa hin araarsa. Alangee harkaa qaba waan ta'eef. Seera caffeen itti tumteen raawwata waan ta'eef abbaan gadaa seera haraa tumee hin kennuufi. Kanaan hojjedhu jedheellee hin ajaju. Caffeen tumtee waggaa 8 ittiin hojjedhu jettee itti kenna waan ta'eef isaan araara buusaa. Seerri araaratis akkaataa yoo itti dhufe abbaa gadaatti dhimmi gumaa wal qabate akkamitti karas dhufa hoo jettee yoo dhimmi sun itti dhufe isaan itti seenanii raawwatu. Namni gosti keessaatiin du'e haaloo qabachuudhaan namatti dhaga'ama. Isa kana qabbaneessuuf ammoo afaan isaan dubbatanis si qabneerraa, gadaa Oromootiin si qabneerraa, caffee tumaatiin si qabneerraa jechuudhaan egaa sirna kana amansiisaniitiin kan raawwatan. Gumaa keessatti isgoota jira, gumaa keessatti bultoo jira, gumaa keessatti korma araaratu jira, gumaa keessatti hoolaa araaratu jira, gumaa keessatti bullukkootu jira. Kanatu jira jechaadha. Adeemsa san keessatti gumaa keessatti hoolaa gurraattii soqee jira jechaadha. Kun hin dhiyaata jechaadha. Adeemsa san keessatti wanni kun hunduu hin dhiyaata. Wanni kun hunduu adeemsan ba'a jechaadha. Dura maaltu ba'a kan jedhu sun akka adeemsatti ba'a jechaadha. Fakkeenya namni lubbuu tokko baasee lubbuu baase suni namni sun biyyaa baqachuutu jira. Maatii isaatirraa adda ba'uutu jira. Jiruuf jireenyi isaa baduutu jira. Maatiin isaa bittinnaa, gosti isaatis hin bittinnaa, rakkoo keessa galaa jechaadha. Kanaaf wanni sun namni sun gumaa nan baasa jedhee yoo gaafa inni kara gumaa kanatti hoggaa kan dhufu ta'e adeemsiin calqabamaa jechaadha. Egaa araara keessaa baay'ee kan nama rakkisu kan yeroo dheeraa fudhatu dhimma lubbuu wal qabateedha. Dhimmi gumaati. Gumaa kan jennu kun dhimmi lubbuu wal qabate dhimmi gumaa adeemsa dheeraa qaba. Yeroo dheeraa fudhata. Tartiiba san keessa dabree hamma dhumaatti adeemsa qaba. Adeemsa san warri calqabe sun hamma waan san xumuranitti dhiisuu hin danda'an. Ji'allee fudhachuu danda'a. Dura warri nama ajjeesuu isaanitti amananii isgootaa bahuu qabu. Isgootaa yoo ba'ani warra namni jalaa du'e san qe'ee isaanirraa fagaatanii ganama barraaqa jimaata guyyaan isgootaa ba'an jimaata ganama barraaqa irraa fagaatanii isgoo jedhanii sagalee dhageessisu. Warri sunoo dhaga'ullee baate namni isgootaa isinitti ba'anii jiru jedhee itti hima. Amma yoo kana raawwatan hamma guyyaa 9tti yoo baay'ate guyyaa 9 dabruun qabu. Jimaata 9 dabruun qabu. Oduu sun hin dabrin warri namni jalaa du'e sun manguddoo itti erganii manguddoo abbootiin gadaa itti himame harki nu xuraa'e jedhanii warri sun himatanii isgoo ba'anii abbootiin gadaa waltajjii filaniif. Garanaayis firummaa warra lamaanii kan hin qabne garanaayis nama lama garasiis nama lama filanii warra namni du'ee sanitti dhaqanii walitti dhiyeessuu danda'an gama lamaan kan walitti dhiyeessuu danda'an hin filaniif. Eenyu filattan eenyu isiniif hin warri hin filataa hin kannaafi warri sun amma gumaan sun raawwatee addaan galanitti achi keessaa ba'uu hin danda'an. Ani dhimma biraati fan keessaa hafe jechuu hin danda'a. Waadaa galchee jira. Namni tokko dogoggoraanis haa ta'u beekaa lubbuun isaa addunyaa kanarraa darbe yookiin gosni namni isaa miidhe kun kan ajjeesellee baduus danda'a. To'annaa jalas ooluu danda'a. Garuu gosni maal godha? Rasaasa haa ta'u, dhakaa haa ta'u, harkaan boksiin haa ajjeesu. Kun waan namni raawwate waan ta'eef fardatu ba'a. Fardi lugaaman ba'a jechuudha.
ulfaatu ba'a. Ulfaan qorxii irraa ba'a, ulfaa nama baatu jira jechuudha. Qeesitu ba'a, qeesii dabirii ba'a, dubara duudab ba'a, qabee duudab ba'a. Sana lafa sagaleen dhageechisutti dhaabbatee abbootii gadaa hayyuu qabatanii isgoo jechuudha. Isgoo jedha. Yaa warra nanuu araaramaa jedha. Akka kanatti isgootaa tana amma 3 jedhu yoo warri dafee laafuu baate amma 5 jedhu yoo didame amma 7 jedhaniiti jiddu deeman gosni jidduu deemu jira gosni jidduu deemu kana ormana biyya isgootaan jiru egaa gumaa tana hin baafna jedhanii isinitti dhufani yoo diddanillee sanyii facaastan isin hin magartu ilmoonillee dhalchitan isin hin guddatu biyyumaafillee gaarii miti baa gaaddisa kennaaf hin jedhu immoo waltajjiidha jechuudha. Gaafa waltajjiin tun gadi baatee fardi sun muudamee ulfaas sun muudamee qorxiitti deebi'ee qeesiin dabiriitti deebitee gaaddisa walii kennan gosatu jilbaan taa'ee walitti haasa'a jechuudha. Egaa maanguddoon fira kan hin taane kan ollaa kan jiru maanguddoon gara lamaatti ergama. Gara siisin ergama, gara naasin ergama. Kuni maalinni gumaa san baasuudha qophii ta'uu agarsiisa. Qophii ta'uu fi adeemsi isaa kara gumaatti baasuu kanatti hin deemsisamu hin deemsisuu kan jedhamu kun gamaa gamanaa wal dhaggeeffataa jechaadha namni ergame sun. Yoo kana ta'e maal godhaa gumaan sun akka calqabamu odeeffannoon karaa argame sanii yaa calqabamu kan jedhu fuula argataa jechaadha. Warri firri jalaa du'e sun dhaqanii fardarraa luugama baasanii ulfaa muudanii ulfaan adeebi'u jedhan dubbiitti galle jechuudha kun karaa qabate jechuudha. Ulfaan immoo warni akkasitti ba'u sun eenyu fa'i? Ulfaan ba'u maali? Namni illee akka ulfaatti kan lakkaa'amu lubbu qabeeyyiin tokko dubra duudaa qabee duudaa qabachiisanis isiin ulfaa cimaadha. Jaartii cifireeti, jaarsa cifireeti, farda luugamaati. Warri kun qixxee ulfaatti ilaalamu, akka ulfaatti ilaalamu. Warri kun bayee jennaan araarri hin didamu. Ulfaan immoo akka ulfaatti isaan qabatanii kan ba'a warrumti kunuu qabatanii kan ba'an caaccuun hin ba'a, kallachi hin ba'a, alangee gadaa hin baati, siiqqeen hin baati. Kuni ulfaadha. Warri sunis akka ulfaa. Kuni bayee jennaan Oromoon araara hin didu. Sirna araaraa kana yeroo raawwatan ammoo warri nama ajjeese sun gara lixa biiftuutti, warri namni irraa du'e ammoo gara ba'a biiftuutti dugda walitti galagalanii taa'u. Kun ammoo warri namni keessaa du'e gara ifaatti akka ba'aniif warri namni keessaa ajjeese ammoo isinittan dukkaneessee waan jedhamuuf yaadameeti. Firri gamaa gamana dhaabbatee raawwateeti fuula irraa garagalee raawwateeti fuula walirraa garagara waliin laalan jechaadha. Calqaba waan gumaa waan ta'eef ijjirree waliin baattu kan du'e nama waan ta'eef safuu fi aadaatu jiraachi keessa namni gar tokkoon oduu harka walii fuudhin oduu walitti hin makamin dhiigni waan jiruuf jidduu san keessatti adeemsi deemamus adeemsa araaraa waan ta'eef waan san jidduutti gamaa gamana fuula walirraa garagalchanii wanna san gumaa san gannaqanii jechaadha. Gumaa san immoo yoo gannaqan namni lama karanaa isin jira namni lama immoo gara isin jira. Abbaa seeran jedhamu seera kana gumaa kana na fudhachiisa nan nyaachisa akka isaan kaffalan nan godhaa kan jedhu seerri alangee itti tumameet hanga dhumaatti hanga harka baafannaatti jarri sun jidduu san deemee gara siis gara naayis odeeffannoo fudhatanii hanga harka baafannaa sanitti biraan hafanii jechaadha. Kanaaf gumaa sun gisee fudhatamu harka bitaatii walirraa fuudhanii walitti garagalanii harka bitaatii walirraa fuudhan qarshiisan jechaadha. Baasii warri sun baase awwaala fi isaan baasan. Baasii isaanii lakkaa'an. Warri gumaa fuudheen warra waltajjii jidduu deemu kana isaan keessaa namni tokko tokko filatamee dugda walitti garagalanii taa'u. Kan gumaa fudhatu ba'a biiftutti garagala. Kan gumaa kennu lixa biiftutti garagala. Ifatti hin galii ansalaa dukkana sixxume jechuudha. Hiika san qaba waan ta'eef warri immoo firri lamaan gama lamaa walitti dhiyaate fuula walirraa garagalanii dhaabbatu. Ijji lamaa waliin baattu jedha hamma gumaa sun baatutti ija keessa wallaaluu akka hin dandeenye isaan achi garagalanii kun as garagalanii abbootiin gadaa jidduu kana jiranii gumaa san
dura baasii isaanii san harka bitaatiin gateetti irraan walitti kenna. Waliin millatan. Gateetti irraan fudhata sunis harka bitaatti fudhata. Kunis harka bitaatti kenna isa hin kaawwata. Dinnina jenna. Harmoni anana baasa namni sana baasa namni gaana baasa gadaa misaana godhe misaana gudhatee mirgaana gudhatee. Kun magaalaa kai dabarfataa kai buttee suuqii qullaa waati guddaa itaadhii guddaa.